Wantoonni gurguddoo jaalala keessatti nu miidhan yookaan immoo akka nu jaalala namanne akka nu jaalala jaallannee hin jiraanne akka nu jaalalaaf hin gabroomne yookaan immoo akka nu yeroo mara jaalala komanne yookaan akka nu jaalalarraa baqannu akka nu jaalalaaf kabaja laanne akka nama nu jaallatuuf kabaja laanne nu taasisan wantoonni gurguddoo jireenya keenya keessatti jaalala keenya irratti jaalala walitti dhufeenya nu jaalala keenya duukaa qabnu akka inni faca'u wantoonni taasisan yookaan immoo akka nu jaalala yeroo mara komachaa jiraannu nu taasisan namni jaallachuuf jedhu kan inni miidhamu yookaan bakkee lamaan sarraa miidhaan karaa adda addaatiin nurra ga'uu danda'a. Kun sababa maalidha? Wantoota guguddoo jireenya keenya keessatti nurraan ga'u yookaan immoo jaalalli nama miidhuu hin danda'u akka jaalalli nu miidhu yookaan namni sun jaalalaan da'oo godhatee nu miidhuu danda'u taasisu keessaa maal faadha isaan kan jedhu guyyaa rakka wal faana ilaala. Akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoon hordoftoota koo Horoon Inspire warra taatan akkam jirtu. Saligaa guyyaarraa barnoota baay'ee bareedaa ta'ee waa'ee jaalalaatiin kan wal qabate isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota kodhumaatti turtii gaarii. Saligaa jaalalli uumamaan waan nama miidhu tokko hin qabu. Yeroo baay'ee garuu jaalalli naannoo miidheera. Jaalala akka hin amanneteera. Jaalala keessatti aarsaa baay'ee kaffaleera. Jaalalaaf jedhee wareegama hedduu kaffaleera. Garuu jireenya koo boqonnaatti hin arganne jaalalli miidhaa malee bu'aa tokko hin qabu kan namni jedhu yookaan kan namni yeroo baay'ee jaalala komatudha kan hin arginu. Kun garuu dhugaarraa wanta haalamedha. Jaalalli ala kamuu keessattuu nama miidhee hin beeku. Namatu jaalala da'oo godhatee nama miidha. Namatu jaalala ofirra qabee maqaa jaalalaatiin da'oo godhatee nama miidhuu danda'a. Kun immoo jaalalli akka inni hin uumamne. Jaalalli akka nama gidduutti uumamne jaalalli akka inni hin amanamne taasisa. Kun immoo namni akka inni jaalala sodaatu jaalala irraa baqatu taasisa jechuudha. Jireenya kee keessatti nama jaallattuuf jechuu yookaan immoo jaalala keessatti ala kamiin miidhamuu dandeenya kan jedhudha kan guyyaarraa wal faana ilaallu. Tolegaa viidiyoo kana ilaalteen xumurtu taanaan hin jalqabiin wantoota jaalala keessatti si miidhuu danda'a yookaan akkati jaalala namanne akkati jaalala baqattu akkati jaalala sodaattu akkati jaalala irraa dheessitu wanti si taasisu keessaa inni jalqaba irratti argamu nama si hin jaallanne jaallachuudha. Nama si hin jaallanne yookaan nama iddoo guddaa si hin qabne nama siif kabaja hin laanne yookaan nama miira bareedaa siif hin qabne jaallachuun wareegama hedduu si kaffalsiisa. Wareegama kaffaluu hin qabne wareegama jireenya kee keessatti deebisuu hin dandeenye si deebisiisuu danda'a. Nama jaallachuu hin dandeenye yookaan nama si jaallataa hin jirre tokko wantoota inni agarsiisuun adda baafachuu dandeessa yookaan yeroo hundumaa sirra of gataa miti namni jaalala siif hin qabne. Ati yeroo hundumaa jaalalli nama miidhaa jaalalli nama madeessa jaalalattiin jedhu jaalalarraan deema kan si jechiisu keessaa tokko namati jaallatte sun sin jaallanne taanaan akkati jaalala hin amanne akkati jaalala baqattu akkati jaalalarraa gortu si taasisa waan ta'eef jalqabarratti eenyummaa nama sanaa baruu qaba. Jaalala dhugaa naaf qaba. Namni sun kompiliitilii jaalalatti seenuun dura namni sun jaalala akkamiinaaf qaba? Iddoo akkamiinaaf qaba? Jaalala naaf qabu sun jaalala akkamiidha? Jaalala dhugaamu jaalala sinsinniidha kan jedhu adda baafattee qorattee bira geessu malee yoo diippiliima namni sun na jaallateera jettee jaallatte namni sun sin jaallanne taanaan miidhaa guddaa si kaffalsiisa. Wareegama ammas hin jedhamne si kaffalsiisa. Gatii guddaa waan si kaffalsiisuuf nama sin jaallanne jaallachuun wareegama dhugaa guddaa waan si kaffalsiisuuf irraa of eegi. Jaalalatti wareegama kaffalaafii jirtu kun nama akkamiidha? Nama jaalala dhugaas jaallatudha adda baasi. Salegaa inni lammaffaarratti argamu immoo nama amanuu kan wareegama guddaa si kaffalsiisu. Yeroo baay'ee nuti namoota hin amanna. Namoota jaallannu hin amanna. Namoota nun amannu kun immoo miidhaa guddaa namarra geessisu. Nun amanneetu nun teenyu iddee isaaniitti nu gatu hin jennetti. Iddee isaan nurraa addaan ba'u hin jennetti. Iddee isaaniitti nu dhiisanii deemu hin jennetti. Iddee isaan nutti jijjiiramu jennee yaannetti nurraa addaan ba'uu danda'u. Nama amanuun miidhaa guddaan namarraan ga'uu danda'a. Yeroon siin jedhu nama hundumaa shakkii nama jaallatu hundumaa shakkii siin jechuu osoo hin taane jaalladhu malee hin amanin. Guutummaa guutuu nama kamiinuu haa ta'u haala kamiinuu haa ta'u nama kamiyyuu hin amanin. Jaalladhu garuu amanummaa laattinnaan amanamummaan kee sun cabinnaan deebisuu hin dandeessu waan ta'eef namatti amantu sun yookaan immoo namatti jaallattu sun miidhaa tokkollee narra geessisuu hin danda'u. Ani itti amana gootummaa guutuutti jaalala kootti jettee itti amanta yoo ta'e malee guutummaa guutuu sababa jaallattuuf qabeenya koo guutuu dafqa koo guutuu humna koo guutuu ittiin erga isa bukkeenaaf haa ta'u maqaa isaatti naannessa sababa isaattan jiraadha jettee of yaadachiista taanaan na aman kasaaraa keessaan deebine keessa seenaa jira. Kanaafuu nama amantu adda baasii beek. Wareegama kaffaluu keenya dura jaalala komachuu keenya dura jaalala habaaruu keenya dura nama amantu adda baasii beek. Inni sadaffaarratti argamu gara laafin wareegama guddaa si kaffalsiisa jaalala keessatti. Garaa laafta taanaan yeroo hundumaa balleessaa barbaade yoo balleesse yookaan balleessaa barbaade erga isheen balleessiteeti yeroo hundumaa garaa laaftee wanta isheen jette goota taanaan gara barbaaddetti oofamta taanaan gara laafummaan wareegama guddaa si kaffalsiisa.
yeroon siin jedhutti gara laafessan ta'in gara jabaataa ta'e siin jechuu kosoo hin taane wanta itti gara laafessa taatu adda baastee beekuu qabda. Wanta irratti garaa laaftuuf adda baastee beekuu qabda. Wanta si miidhu, wanta kabaja kee, wanta humna kee balleessu taanaan gara laafummaan sitti taafu. Jaalala wanta si komachiisudha taanaan gara laafummaan sun of si abaarsiisa taanaan guyyaa ishee faana duukaa isa faana wal barte abaasii abaarsiisa taanaan gara laafummaan tasuma sin barbaachisu. Kan si barbaachisu garaa murannoo qabudha. Garaa kutannoo qabu yoo qabaatte jaalala keessa nammifachuu dandeessa. Gara laafummaan gowwummaa waan si fakkeessisuuf yeroo hundumaa garaa laafta yoo ta'e gowwaadha jedhees lakkaa'aa namni. Yoo wanta barbaade raawwate garaa naaf laafannoo dhiifama gaafadhennaan na jala hin deebu jedhee sababa murteessuuf gara laafummaan wareegama guddaa si kaffalsiisa. Jaalala keessatti illee inni ittaanii argamu nama biraa jaallatu jaallachuun jaalala keessatti wareegama guddaa si kaffalsiisa. Namni nama biraa jaallatu siif yeroo hin qabaatu. Namni nama biraa jaallatu si duukaa ta'uu hin barbaadu. Yoo qaamaan si bira taa'e illee yaadni isaa si bukkee hin jiraatu. Nama biraa sana bukkee jira. Nama namarraa adda ba'e tokko yeroo dhufee sitti yoo hiike laphee cabumsa isaa ilaaltee yookaan laphee cabina kee ilaaltee dhattee nama sanatti yoo eegte yoo nama sanatti hiikte jaalala seeraan hala baqattu si taasisa jaalala. Sababiin isaas nama biraarra jira waan ta'eef fookasiinsaa yookaan ijisaa guutummaa guutuutti yaadni isaa sochiin isaa qaamni isaa hundumti isaa nama bira jira waan ta'eef nama akkanaa jaallachuun wareegama guddaa si kaffalsiisa. Akkati qophaa boosu, akkati qofaa galtu, akkati qofaa dubbattu, akkati qofaa jiraattu si taasisa waan ta'eef nama biraa jaallatee jiru jaallachuun wareegama guddaa si kaffalsiisa. Akka jaalalli akkanaa maal otoon jaalala hin bariina feerate maal ta'a osoon jaalala hin jaallanne ta'e akkati jettu si taasisa waan ta'eef nama biraa jaallatee jiru jaallattee jirta taanaan dafiitii irraa of baraari. Dafiitii irraa of deebisi. Yoo sana hin goone jireenyi kee guutuu akka isa nama abiddarra taa'e yookaan akka nama bulluqa abidda danfaa keessa dhaabatee of lakkaa'e yaaddaa hama kee jiraata. Har'amoo boornarraa deema, har'amoo boornatti jijjiirama, har'amoo booran of harkaa dhaba, har'amoo booran hin arginafa kan jedhu waan si yaaddessuuf nama biraa jaallatee jiru jaallattee jirta ta'e dafii of baraari. Yoos jaalala komiirraa of oolchitee onnee kee caba onneerraas of oolchita waan ta'eef. Inni shaniffaaf inni dhumarratti argamu daftee hin jaallatiin. Daftii jaallachuun miidhama guddaa keessa si gashuu danda'a. Daftee onnee kee laatta taanaan, daftee jaallatti seenta taanaan, daftee murteessita taanaan, daftee waa goota taanaan jireenyi kee guutuu jireenya boqonnaa hin qabne ta'a. Daftee abbaan arge akka inni onnee keetti haa ta'u taphatu taa'is, abbaan arge akka inni onnee keetti qoosu taa'is, abbaan arge akka inni onnee keetti taphatu taa'isa waan ta'eef daftee jaallachuurraa of qusadhu. Maaliif akka jaallattu dura adda baasii beeki. Maarraa kan kaate akka jaallatte adda baasii beeki. Maaliif akka jaallachuuf jirtu adda baasii beeki. Hanga kanan goonetti tasumaa jaalala kamuu keessa daftee seenteennaan wareegama ammas hin jedhamne si kaffalsiisa. Kanaafuu waan jaallattuuf adda baasii beeki. Jaalalti tasumaa nama miidhee hin beeku. Kan nama miidhu haalota ittiin jaallattudha. Haala kana keessatti tasumaa of hin bartu taanaan yoomiyyuu jaalalaaf garbummaa taatee jiraachuu hin dandeessu. Kan jaalalaaf gabroome immoo yeroo hundumaa bilisa jiraata waan ta'eef sammuun isaa bilisa waan ta'eef jaalala jaallattee jirtu adda baasii beek. Yoo wanta adda baastee beektu qabaatte of gammachiista waan ta'eef yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jala nuu kaa'aa laayik sheer sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.